Aló, Yo, aló, aló, nindage. salaam alaikum. Walaikum salam. Akkam nagaa sheeka. Jirra, alhamdulillah. Wallahi yeroo baay'ee isin barbaanna fiiziidha isin argachuu hin dandeenye. Aya, Alhamdulillah yerra isin arganneeti gaafii takkan qaba beeytani. gaafi sadii qabda? Gaafii sadiin takkan qaba yoo sa'aatiin naga'e sadiinuu waan natti fardiiti na ulfaatte. Arruma firraa fiti hayyee sadeenu yoo rabbi nu laaffise yoo beeyne siif deebifna. Umaa rakkoon hin jiru. Ayyee tole takka tajalqabaati. Jalqaba biyya Suudi Arabiyaa jedhan kanan dhufe. Ayyee. Haadha manaatiin fuudhe. Aya, fuute. Haadha manaa fuudhe tana bilbilumaa wal barannee walitti dhufnee wal fuunee nikaa wal godhannee. Ayyee. Isiin tuni yani jalqaba fuudha kiyyaati ijoollummaa jechuun umrii dardarummaatitti. Ayyee. Isiin tun gaafa dura wal barree waliin haasoynu an amma dura heerumee jiru naan jetti. Aya. Gaafa na bira dhuftetti nama heerume. Ayyee. Ayyee tole bultiitiyya jedhee tumaan ittuma sabbareeti. Ayyee. Rabbuma waliin nu fidee jedheeni akkasuma waliin turre ilmallee hin qabu naan jettee na waakkatte isiin garuu nama ilma qabu. Ajaa'iba. Talamadaa dhufte maas hayyee keesii lamadaati. Qalamataa tana isiinuu naaf hin himne waggaa lama moo sadi wajjiteennee ilma walirraa arganneeti. Aya. Asumaa ka'ee biyya dhaqee isiin hararii ani baalee maatii fudhadhee achuma dhaqe warra isii jiru. Aya. Gaafa nammaatii isii bira dhaqutti mucaa qabdi isiin ganta. Aya. Mucaa wagguu anachi dhaqe abbaan kiyya sii jedhee na dhufe. Aya. Ana jedheetumaa waan godhun qabu. Ayyee. Mucaa akka qalbiin isaan cabne anuma abbama keeti jedheeni ufuma qabee achuma guyyaa sadii moo afur oollee maatima kiyyaa waliin haaluma gammachuutiin biraa galle. Aya. Ka'ee ammallee karama jalaa kanaan deebi'ee asitti isit dhufe bakkuma isiin jirtu kanatti. Aya. Gaafa duraa sanillee na dhoysite tawaa'ee hin heerumnee san obsee tumaan cal jedhee bultii ganamaatii jedhee kasii darbe. Aya. Ammallee ilma qabdaa ilmi keetu anaan qixaamaaf na dhoysitee hogguu jedhuun. Ayyee. Ani si jaaladhee yoo sana argitee waan akkasii waan sitti himatin hadiddaa si shakkee naan jette. Aya. Haa ta'uu tolee lammaffaa wanta hin taane nan sobin jedheeni walii galle. Aya. Hogguu kana anis ni dalagaa isiinis ni dalaydii nama dalagaa geessina ijoollee dubartii kanniintu nu biratti bu'aa dalagaa mana arabaa geessinaa dhibba lamallee irraa fudhatti isiin nama tokkorratti. Ayyee. Ani alaan dalaga jechuun bakka biraa dalagee galgala gala yoomiyaa dalage. Ayyee. Waggaa ka wali ida'amnee kana keessatti isiin qalbiin isiin cabin jedhee waanin ufii dalagullee. Ayyee. Simattiin kenna walumatti nuu qabi jedheeni. Aya. Yooni nan amma irraa fuudhe qalbiin isii ni cabdi. Namni kuni boru nagata jettee na shakkiti jedheeti. Ayyee. Isima kennaa ture akkasumatti osoma wajji jirru walumaan osoma jirru ilma lama walirraa argan. Aya. Carraan godhee asii kaanee biyyatti gallee gaafa biyya gallellee ganda isaanii dhayxee achi hanga ta'e tutturree kaanee biyya keenya galle.
Ayyee. Maallaqni wanni nuti asitti dalaganne xiqqaattu haa guddattu maatii fi bira jira. Aya. Gaafa galli maallaqa kana amma isaani bilbiliyaan ol kaayanii mana bitannee waan tokko godhannaa amma gallee biyya keenya jirraa ka jedhuun ta'e. Ayyee. Hin erguu naan jette maallaqa akkamittiin ergine waadaa akkanaa wal biraa qabnaa naafati maatii hogguu waliin jennu xiqqoo afaan keessa waliin buune. Aya. Akkasitti eessumni kiyyallee dhufanii waliin nu araarsanii bakka isiin jettutti manaa bitamuu fi akka hin aarsine isiin fira tokkollee asii waan hin qabneef jedhanii amma naan lolaniituma. Ayyee. Ayyee tole jennee ijoollee daa'imman tan akkuma narra gattee kaniin an quban qabne. Aya.